Penteenii jira isin hin jenne. Koi dhaggeeffadhu isarraa kan ka'e hundaa'e ayyaana guyyaa 50ffaa sanarraa ka'eetu ayyaana guyyaa 50ffaa sanarraa kan turetu ayyaana Pheenxeqoonxee sanarraa ka'eetu pheenxee kan jedhu achirraa ka'e Eenyutu hundaa'e. pheenxee ta'a jedhe? Okay, meeshaa qaba. Okay, Karaa eenyutu dhugaa karaan jireenyaa aboo karaarra hin jiru dhiisi taa'i mana taa'u jira karaarra hin jirru. Eenyutu pheenxee ta'a jedhe? eenyu jedhe beektaayi? Eenyu pheenxee ta'a jedhe? Gooftaa Iyyasuus Kiristoositu jedhe. Mee isa jedhe pheenxee ta'a isa jedhe barattoota Yesuus barattootuma isaatiin. Inni akkam beektaa ammati gooftaan Iyyasuus Kiristoos ergamaadhaa jedha. Hin gaggabaabsine. Aboo ani waan san hin dubbanne sitti waan reefuuna waan san hin naasoo waan Inni kan ergamaadha. Ergamee gara biyya lafaa dhufe. Saanirra hin jiru ergamaarra hin jiru ergamaarra hin jiru. Pheenxee taa'amee Yesuus isa jedhe kanarra jiru waa'ee pheenxeeti malee ergamaa fi Yesuus irraa saawutti hin jiru. Ayyaana guyyaa 50ffaa sana irrattiitu Ayyaana sin gaafanne. Keessa galiteetan dubbisi gadi litiiti. Keessa galite gaafa dubbiste Eelaa kan keessa gadi lixu. akkamittiin amansiifta akkasitti waliin amansiisanii. Waan sin jedhe mee eessarratti Maatiyos koo Yesuus pheenxee ta'a yookaan pheenxaaqoostee ta'a kan jedhe. Isin pheenxaaqoostee dharraa jalqabee Yesuus eessa jedhame? Ayyaana gartee masqalaa tokko ayyaana masqalaa jedhamu Itoophiyaa keessatti hin dhaganne ayyaanni masqalaa amantiidha. Harreen ragaa sirra bee jira dhiisi. Okay, dirre. Baik dhaggeeffadhu maali? Amma dhaggeeffadhu Amadi. Nama tokko amma yoo itti haasofte gaafa nama tokko haasoftu wayi dhaggeeffadhu maali? Ati yaada namaa fudhattu. Abina kee maadaan barbeettaan yaada namaa fudhattu. Namni yaada namaa fudhatu waan yaada Waaqayyoo malee yaada Yesuus Kiristoos malee eenyuyyuu gara baaduu kun danda'u yoomiyyuu kana kan itti beeku qabdu. Dhugaa beektaa yaada namaan fudhatu. Inni sababii cubbuu keenyaatiif gara biyya lafaa dhufe malee. Waa'ee cubbuurra hin jirru. Amantaa kan ka'e waa'ee cubbuurra hin jirru dhaabii namni nama dhageenya waaqayyo dhaga'uu danda'u. Na dhaggeeffadhu ani waa'ee nama dhageessu taana waaqayyo dhageessuu hin dandeessu. Mee dhaggeeffadhu kan goobasi kiyya lallabuun bu'aan qabdu. Amantaa pheenxee ta'a mee isatti jedhe pheenxaaqoostee ta'a isin pheenxeedha isin kiristaana mee Yesuus isa jedhee beeka barattoota isaatiin. Learn first please. Inni kuni afaani dhaggeeffadhu afaani waa'ee pheenxeeqoostee. Okay sirraa hin dhiisa. Akkuma afaanni garaa gara ta'e afaan wallaggaa sirraa jijjiira qofa sirraa jijjiira bakka gaafii kana sirraa jijjiira. Ortodoksiin kiristaana moo muslima? Ortodoksiin amantaan isaanii muslima moo kiristaana? Maal irraa jijjiirta? Isa kana dura isa kana naamasi kana gara amantii keetti dhufuu danda'a. Naamasi fiteennan haasaan kee waan sirrii naamasiisiiti. Haasaan kee naamasi tatanaan karaa dhugaatti deebi'uu ni danda'a. Karaa dogoggora qaba yoo ta'e dhaggeeffadhu. Sekendii lama yookaan sadii naa deebisi Yesuus Kiristoos pheenxee yookaan pheenxaaqoostee ta'a jedhee jira. Pheenxeqoostee dhabni. Aboo afaan Oromoo dhageessuuti Maatiyos. Ayyaana guyyaa 50ffaa ayyaana bartootaa sana irratti pheenxee kan jedhu ayyaana sin gaafanne gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni taasisu bartoota isaati. Eenyu hundeesse? Waaqayyo moo Yesuustu hundeesse moo Phaawulostu hundeesse? Warri Fariisotaa dhaggeeffadhu ammati warri Fariisotaa utuu gooftaan Yesuus Kiristoos isaan keessatti dinqii hojjetutu dabarsanii gooftaa Yesuus Kiristoos hin kennan. Ati yoomiyyuu sammuun kee waa dhaga'uu danda'u nama dhaga'uu hin dandeessu. Maaliif beektaa? Ati nama tokko akkas tamarsiisuus hin dandeessu. Nama tokko nama amansiisuu wal keessa teessaniiti daataa itti fayyadamtan baha tokko wal keessa mana keessa tokkotti jana tokko sagalee itti lallaba hin dandeenyu. Diroo Liroo nagaan siif haa ta'u. Akkam? Kanaaf isin illee. Bareeda. Kiristaana? Laa musliima ani wama takka isin galatoonfachuu dhufe mana. Ayyee galatoome. Maali inni sana?
tokko jettanii isinii wanta kana akka dhaggadhaabattanii isin qabaachuuf guddaatti boona akka kiyyatti. Thank you walqabaachuun alhamdulillah. Wallahi umriin nu dheeradhaa fayyaa isin haa kennu gadda bakka fayyitan jechumaaf dhufe walumaa galatti. Amiin. Isin hordofaa turre galgala. Amiin galatoomi umrii dheeraadhu. Eenta jedhanis galchaniiti rabbi jalaa si baase. Ragaara dhaga'u jira garuu maqaa laalee inni akka jedhaara rakkoon qabu ani isinuma galatoonfachuuf afama keessan bakka isinii kenna jechumaaf dhufe. Amiin. Rabbi kiyya. Fayyaa guddoo rabbi isin haa kennu ammallee dammoo warroonni waa gaafatanii dhiifamnu godha buleeyyan kenna kabiraa kunniin yoo isin gaafii fi tokko qajeelfamaan gaafattan isaan fakkeenya wanni jedhamu hin jiru. Fakkeenya fudhachuu kana osoo hin taane wanna qabatamaa kana isaa illee qabatamaa yoo isin fidanii jedhanii madeebisaa hartanii qabatamaan jecha tokkocharra gadhaabachuu malee yookaan matsaafa boqonnaa tokko yoo dubbisan boqonnaa biraatiin dhufanii achi akkana jechuuf biti sanillee dubbisuuf hin dandeettanii fakkeenya kana fudhatinaa jechuu barbaannee obboleeyyan kiyya warroonni 400 namni diddamna dhaggeeffataa kun fakkeenya osoo hin taane wanni ishee sin gaafate kallattii waan sa'ee yoo jedhaa deemtan yoo hin taane bakka kanatti hin ta'uu jettan nama isinii dhaga'u nama isin amansiisuu danda'u isinillee nama amansiisuu dandeettanii tokko jedhee dhibbaan dhibbatti jaaladha isaan amma akka nu jibbinu hubatan jechuudha. Kanaaf nu wanni jibbinu hin jiru isin caalaa jaalannaa yoo isaan caala jaalannaa waan ta'eef. Isin fayyaa naataa umrii keessan rabbi dheeressu jechuudha barbaade. Amiin olumaan dheeraannee itti lallabna teenyee qofa dheeraatte na duraa dhumti feenteen ka kophaa kiyya biyya lafarra hin jiraadhu tiktookii irra. Fayyaa naataa nagaa. Fayyaa ta'eetilleen akkasii. Xaahir assalaamu alaikum. Furba? Maashaallah. Jaya. Enteef islaamni ol keessan dura. Jirtu boo? Alhamdulillah. Makkaadha. Hafuurri Ahmad peentee jedhee diinaaroo moo diiroo ol galchee bar. Alaikum salaam tigesti. Nagaa boo? Hai. Hoteela ta'e qabdaatiin. Koofiyyaa tana yoom lafa keessaati? Wanta yoom lafa keessa? Koofiyyaa tana ammaan kaadeen fi amman manaa bahee qabbana wayii jira? Jabeessi qabi. Koofiyyaa naa qaali jedhinati hanqa isheen qaalii dhuftu. Hanga isheen dhuftutti siman dhagaadhe. Akkas jabeessi. Gastiin akkam qullatanii jiran? Ambassaadha kun eeboo kanaan sodaatin. Akkas bee. Leencaayeeti jaba mata kan kadhannee dadhabne neetwork keessaati malee. Sheeki. Yes jirtu. Biyyaadha dhugaa maal beektaa? Ayyee. Na dhaggeeffachuu didde malee sirriidha daandiin kee sirriidha. Nama tokko waa tokko amansiisuu sirriidha garuu immoo itti fufi si dhaggeeffadheetiin achi booda gartee waa si gaafadha itti fufi waan feete jedhe amma nun arrabsin malee. Eeyyee laata jira lafa garaa koree naa geesse dhaggeeffadhu. Nuti kiristaana kan nuti jedhamne ayyaana guyyaa 50ffaa sanatti pheenxee kan jedhu gaafa ayyaana guyyaa 50ffaa ayyaana bartootaa ture. Ayyaana bartootaa sanattitu gooftaan Yesuus Kiristoos ayyaana pheenxee kan jedhamu maqaan pheenxee jedhu achirraa kan mogga'e. Tokko barreeffadhu qabadhu xumuratti naa deebista hundasaa. Ayyaanni guyyaa 50ffaa sun ayyaana eenyuti yoo jette ayyaana bartootaati. Boqonnaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti hafuura qulqulluu isinii bu'aa jedhe. Boqonnaa hafuurri qulqulluun gaafa bu'u ayyaana guyyaa 50ffaati guyyaan sun waan ta'eef ayyaana sana maal jedhee moggaase pheenxeqoos jedhee moggaase. Akka afaanii ta'e malee pheenxeqoos jechuun pheenxee jechuudha jechuudha. Gaaffiin kun tokko isa kana inni sitti barbaade. Yesuus Kiristoos jettan ergamaa haasaa turtan ergamaa haatan lammaffaa isaa lammaffaa naa qabsi. Yesuus Kiristoos dhuguma ergamaadha. Ergamee gara biyya lafaa dhufe. Garuu immoo inni kan inni ergamee gara biyya lafaa dhufee fi addaamiif biyya lafaa dhufe malee innis layyuu hafuuraan jira gooftaan Yesuus Kiristoos. Kan inni dhufeef sababii cubbuu keenyaatiif gara biyya lafaa dhufe. Gara biyya lafaa erga dhufee
harka warra cubbamootatiin dabarfamee fannifame. Hin fannifamee hin awwaalame awwaala kee maal jedhe ani gara abbaatti achi ol nan ba'a. Daqee iddoo siin nan qopheessa. Anaa malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'uudha. Ati garuu erga mana dhaggeeffachuu hin dandeenye akkasitti tasgabboomnee utuu walitti taasifnee baay'ee dasneedha. Natti tole haasaan jedhu gaa maaliif seete? Miidiyaa irratti achi ol baatee gaafati kana bakka namoonni waan baay'eedhaan kaasanii inni kaan fooloo barbaachaaf inni kaan waa meeqa ammaa taa'u ati garuu dhimma amantii jedhi inni kun jabina kee agarsiisa beektee. Thank you. Eebbifamee Maatiyos ko. Okay. So Waa dubbachuu barbaade dubbadhu siin eeyyamaa gidduutti dubbachuu barbaade. aye la okay. Yesus ana biratti Yesus ergamaadha. Si biratti Yesus maali? Ergamaadha moo Waaqayyoodha? Ergamee gara biyya lafaa fi sababii cubbuu keenyaatiif. Okay. Eenyutu erge Yesusiif sababa cubbuutiif eenyutu erge? Waaqayyoot erge. Goobas. Waaqayyo Yesus erge sana malee Waaqayyoon biraa jira? Waaqayyoon hoo meeqa? Network. Ani jedha. Abbaa keesseedha. Abbaanis immoo ana keesseedha. Waan jedhe Waaqayyo ergee naan jette Maatiyos Yesuusin Waaqayyo ergee. Waaqayyo Yesus erge sana malee Waaqayyoon biraa jira? Jira hin jiru. Sagalee koo dhagaan jirtu amma. Naan dhagaa. Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha. Akkas. Yesuus waaqa moo namaa dhaartamee ammati. Akkasiin Nama guutuudha waaqa Yesuus guutuudha. Akkamitti nama guutuu yoo ta'e sababii cubbuu keenyaatiif bifa namummaa uffate. Karaa Maariyaamiin dhalate. Neetworkiin kee kunis rakkisa. Akkamitti waaqa ta'e immoo Neetworkiin kee turee si dhufu jira. Waan sin jedhe gaafii salphaa si gaafadhe. Yesuus Kiristoosiin Waaqayyootu erge naan jette. Waaqayyo Yesuus erge. Dhagaan jirtu sagalee koo. Yesuus. Wallahi neetworkiin kee rakkisaadha. Meena biraa dubbadha. Neetworkiin kee dhagaan jiru. Rabbi si alaaf gaafa neetworkiin qaccalloo talee dhufu. Qoy baqa bilbila kan biraadhaan hin gala. Eshi. Okay, mee eenyu